كان دور اللي يستي نجس اللي فمن الراتي لا عادي لو ما ركم إن شاء الله تعالى أروز اللي نقول التاني إن شاء الله تربان تقبوده هقول التاني ما لف خلاص نرفت أدوب أمه أيوة حراتي قلت ثلاثة نقول أرسل كيرا في قاخلا سيجي لا قلت شان تاو جيران ريتين راتو كده كده جيران نياتي سوت ما دي منين لا ما انت وين لا بو خلاص يكدو قانقان قالوا تكينو انت وين مالي بو سيرات قولتي في ده دبته نيانتن سيري في الليسة تمام ديم تودا بو لا انت وين بوليو فيتل لو ما ركم كم من نت تجرا فين كده خلاص انت وين أنا كم قولي دبته ديم هذا تيجاشا يا ديم توت ويسير جبرنا كم كم تيجي جبرنا لا ما انت وين إذا دي أما ini kan إفين تمكن أما تفتح خيرات نياتي دم تاسير جبرنا mana tin dia mana برام بيخافي جام بري رامو فريتين جلس لا mana mana kau pagi awal تاي تاي saya kamu بلا ah dalam bulan يلا يلا كان كده خلاص تمام خلاص اسمع قال لا تقول لي تمام ديم بري خلاص يلا إيه أنا ما أنا فسان gammachuu isaatiin fadha malee ganaa gaddee isaan fadhu. Antana hundaa wanni isaatu na goosise malee ani jechuudha jaaladhee isan goone saniifuu anamma ibsaa aruuzaas ni godhattanii ganaa. Taaruusa umaara kon qabu beekte ammi ishii isinumaan nagaa walitti araaramtanii Ambar isaatu bar isaa bara naawwati. Isaatu bar dubbinarra barbaada duuba gisee dubbinarra barbaade useetaa hundandoo afaan tuna nyaata dubbii tiyyasanirra yoo deeme yoo. Kaas amma bulchaalleen seenin jeeni beekte nama dhaga'uunilleen mataa kana jabaata ni laallagaame inshaallah waan hundaafuu ibsaallee dubbadhu jee gaammee atillee jaajii namni kun kaa'eef baraa deemuu wayyaadha beekte. Laal inni na duraas fuudhee jira waan bultiin taates ni beekaa. Namni akka ijoolleetti hin deemu bultii fi tana akkatti jiraachifata malee bultii wasaasaadha akkatti jiraachisa wajji jiraatan malee namni kunis akkana ta'e kunis akkana ta'e kunis akkana yoo ta'e lama walqixa yoo ta'e jireenya bultiin jaamtu reetu. Kun bultiin jaamtu amma lama walqixaachoo osoo hin ta'in innillee maal akkam fadhani beekta akka ati jala gajjattee jiraattu fadha bas atilleen kaawwamsee fi inni kun akka fadhallee ta'u dhiiraamti. Dhiirallee ta'u bari nama si kabaju tokko ni kabaja. Nama si hin kabajne yoo kan gootame. Kalas ganaa kabaju kwa. Na yoo na kabaje malee kabajaa yoo na qabaate saniin kabaju. Yoo kabajaa na hin qabaanne kabajaa isaan qabu. Amma si wajji jiraachuufis mirga qaba. Na wajji jiraachuufis mirga qaba. Garuu ibsa qalbiin tiyya itti dasna jettee nan jenne maaliif jennaan eegan diree booda waan inni naa taa'uun hin beeku jechuudha. Laa inni gana amma kalaasee dhiifama si godhe hanga inni dhiifama kana garaasii fixatutti akka inni garaasii fixatu sumaa godha maaliif jennaan yoo ta'e ammaan tana amala kee jijjiirrattee kalaas innillee akka hamtuu akkasitti hin dubbanne waan takka akkasiin hin jenne akkasiin hin lolle akka qaamaa si tuttuqee akkasiin hin jenne atilleen haya jeenii jala gajjee maaliif innillee naa si kabaju si kabajaa atilleen jala gajjattee yoo jiraatte kalaas nagaa hin jiraanna san booda. Nggak dulu nilai masyarakat. Nilai lagame. Kalas kan nilai no itu rega na marah tak ada kerja untuk masyarakat mau kalau. Ni goda lah itu sah ni goda. Nggak dulu. Kami goda lah itu mega. Setini mah. Ifsa nama an 2 miliar radik jes miliar radik. Isa radik pun adil. Nama mana isa adu face sila hobi nama stasi sufada. Mana kira? Anta ulah kon kobe mantu masawu. Kobe mantu nama sasi sisere namni mana kerja du feka baja kapa. Hakka na kabaju tu kobe fuka mantu singgih. Kobe kadu fu mana kaya du kobe sana sate du fukom. Akka kobe dia mas satu ti tanamatis na masai nama nabira du fusai bakiya kabaji akka na kabaju kabaji dia. Duba kasi duba kabaja janti andala garrain dadhabe taabe dufa namarra akkamittiin kobe nama dalagaa tabrani dumte inda kobe nama masan. La kunuma unto amma huwa mantani waan fokkattu dallela isa innillee yoo dhugaa waan akkana kana qabaate wallahi hedduu tokko anama gargara kana wanna aarse beektaa sun keessa bulchaan na aarse. Gisee inni na aarse maal jennaan inni kun kar tokko illee nama ganda xiyyaatiin joollaalaa kobboleessa xiyyaatti ilaalaamti. Isaan dhiifama godhaniif deemuu jaanii bara. Hin godhanii fi dhiifama na aarse bakka sanatti wallahi maaliif seena sin jidduunni maal fedha eega. Awwaan isa seensisee sin beeku. Angaruu yoo inni kana ta'e anamma kophee namaatis masa'u yeroo kophee namaatti masa'u illee hin jirtu. Yoo fedhe ifi ama soofu kophee namaa.
yoo barbaade fi amassa'u malee ani kophee namaa hin massa'u. Ammallee deebisi ani ibsaan jechuudha. Nama tokko maali misalan amma nama tokko fakkeenyaaf gizeenii fi wajji jireenyaaf ichi kaatanii bakka guddoo geenyaa jettee ichi tarkaanfachuu haate miila si cabsee duuba si deebisa. Akkuma itti silaa fiinta ba'an sanuu akkuma silaa fiintatti ba'an sanuu fiinta bo'uun hin jirtu isa bira. Laa amma ati amma san dhiisaa ishaatiin jennillee kalaas garaa ni qaceelaa bara. Nogaa ibsaa walumaan jirraa mee arguuf jiraattaatu jireenya kee keessatti. Ni qaceela gaamma yoo qaceeluu baate saalumatti himi. Ni qaceela. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya nuti jechuudha. Nuti masaalullee taanu nama kabajaa walii qabaniin tokko mushi jaarsana irratti heerumte jechuu osoo hin taane an jaarsana irratti heerumturre amma heerumtullee mataa kiyyaaf natti rakkina hin qabu. Garuutu isa ka dhufee akkatti mashaakilaa na godhee mataa kiyya hunda na garagalchee maqaa kiyyaas na balleessuu barbaadu kana malee ani jireenya bareedaan jiraachuu barbaada. Isiin har'a fuudhees jedhee hin gaddu maaliif naafi isiin walillee beeynu isa kan fideetu bulchaadha ka waliif fidee isaan wal barsiise akkasumatti anilleen jechuudha wanni isitti nageesse dogongoraatu kanan durallee isitti nageesse dhiifama narraa ta'e. Isitti nageesse malee isitti yoo hammeenya qabaadheeti miti. Maaliif narratti heerumtii jeetii miti. Namni dhiirtii ni jirti tahii naafaniif qabdi. Nama jireenya kee keessatti waggaa laaltee gartuu nama fuula si guuru. Nama garteemi nama dantaa kee hin qabne tokko nama sani ati silaa. Waa godhaa jetteellee shakkitu. Garuu waan sanillee hin qabu maalirratti hin shakkuu danda'are. Akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ani jechuudha. Akkatti lafarraa ka'ee isa shakkuufis maaliif waan isa duraan beekuuf akka lafaa ka'ee isa shakku. Xiyyoo tanaan deemullee haqiiqani maan godhadha jeeti malee an ibsaatu amma tana hunda godha jee yaadu. Garuu aaree namni aaree waan godhe hin qabu waan goone hin qabu. Hai namni aare namaa walirraa ajjeesee namni nama walirraa ajjeesee waliin ni araarsa. Sigalee anaa isa dirtee kana dhiisee harka laafaadhaaniin isa diree ani maaliif eega inni onnee tanarra na dhaabbatee asirra ogjee asirra na dhufeetiitu san hundaa'u na goosise malee an silaa isa waa godhuufillee ta'uu wayillee hin godhu je'eetiin karoora qabaa. Arra godhegaa akka tasaan na harkaa baatee hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isiitu hamtu naan jina malee hammeenya qabaadheeti miti. Waan kana namni tokko wal amanaas jireenya ifii keessatti namni hanqa wajji jiraatu wal amaneeti wajji jiraata akkaan an beekutti jechuudha. Wal amananii jaarsaa jaartii wajji jiraatan malee akkatti wal shakkaa maal wal godhaa wal lolaa wal abaaraa wal maal godhaa boo kun jireenya jahamu. Atilleen dhiifama narraa ta'ee inshaallahu ta'ala aruuzallee ni godhatanii inshaallah torbaan tokko booda haa godhatanii maaliif nama jechuun kiyyaa jaartiin jaarsa fuudhigaa jettee silaa wannan gootuu fi jaartii yoo haadhumaatu ilmoo ifii gammadee ilil jee intala siitis kannattee gurbaa siitis ilil jettee fuusifatti. Angaa isa ilil jee fuusifachuudhaaf inni jaarsa kiyyaa ilil jeen na fuudhanii saniifuu akkasumatti inshaallah waa hundaniin tolchaa fi waa hundaniin godhaa fi aruuza isaa gizee inni aruuza godhatu bira dhaabbachuudhaaf garaa waan nan dandeenye biraa hin deema. Waa hunda isaa jaayisa godheetiin beelloo inni gaafa duraa bite sanillee niin kannaa fi haa dibattuu naqshaallee dibattee haa godhatanii aruuza isaanii haa godhatanii. Akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa ani dogongora bakkiin itti qabu bakkaan isa itti dheessan. Oobselleedha hanqaan oobsellee oobsegaa namni dubartiin wanna taatu hin jirtu. Yani amma ishee dhiifamallee naaf godhee jira. Isillee dhiifama godhi jetteeni isa kadhattee na wajji haa galatoomtu. Inshaallah itti fufan aruuza isaanii hanqa xumuraatti
haa godhanii ofirraa fataa jiranii saalaa hundatti lafa bal'ootti haa godhatanii aruuza isaanii akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namni isiin hamtuunaan jettanaanii hammeenya qabaaddeetii miti waanuma jabaatteetu san hundaa'uu na goosisee ammallee deebihi godhee eegan godhellee ani na keessaa dhufteetii miti aareetiin gubadheeti malee akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya insha Allahu ta'ala nuti badii hin qabnu warroottan aashaan badduudha aashaan maaliidha jettan isin faliif amma isin shamarran isin taatee jaarsi keessan fuulduraaf yoon fi dhalaa isinif fidee fuula duratti amma osoo nagiyaa wajji jiraattanii dhalaa biraa isinirra fide niin fuudhaa isiniin jee isiniin kun maal goota maal jettanii egaa ni aaree wanta na godhee aaree ta'u aaraan na goosise malee waan biraatii miti jechuu kiyya akkasumatti haa ta'u insha Allah gaa tana booda ni toltiis bultiin teenya akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya insha Allah ta'ala hanqa aruuza isaaniitiin isinii deebunitti